Yeroo garagaraatti booloo appirraa yeroon maallaqa baasu namoonni baay'een keessan maaliif karaa teeleebirriif karaa baankii dhiiste maaliif baayinaansii filattaa kannaan jettan hedduu keessantu jirtu. Garaagarummaa maallaqa keenya karaa baankii karaa teeleebirrii fi karaa baayinaansii jiru keessaa karaa tokkoon isinitti agarsiisa jechuudha. Dhumarratti isin murteessuu dandeessu. Gara teeleebirriitti erguudhaaf jalqaba akkuma baratame gara booloo aappii keenyaa seenna. Bakka kanatti payment method keenya filanna jechuudha. Bank and wallet jenna. Bakka kanatti immoo Itoophiyaa filanna. Itti aanee bakka kanatti teeleebirriin filadha. Itti aanee bind goona jechuudha. Bakka kanatti lakkoofsa teeleebirrii ittiin banattan galchitu. Bakka kanatti username galchina. Kan teeleebirriin keenya ittiin baname yookiin kan siimiin teeleebirrii ittiin baname sun ittiin banamedha jechuudha. Kanatti gashina. Lakkoofsa bilbilaa keenya kan teeleebirrii san dabalee galchina jechuudha asirratti. Kana booda iimeelii keenya akka galchinu barbaada. Iimeelii keenya galchina jechuudha. Amma akkuma argitan teeleebirriin keenya bind itti ta'eera jechuudha. Maallaqa kana asirraa baasuuf maaks kan jettu kana tuqnaa jechuudha. Sana booda akkuma argitan hundi isaa dhufeera. Daayimandii 480 yookiin $48 jechuudha. Isa kana egaa bakka kanatti withdraw yeroo jedhu hamma naa galuu qabu bakka kana naaf kaa'eera jechuudha. Garaagarummaa jiru akka hubattan sirriitti lakkoofsa bakka kana jiru sirriitti qabachuu qabdu jechuudha. Asirratti maallaqa kan naa galchuuf 183 saantima 33 irraa kutaa kan dhaqee teeleebirrii kora naa galuu qabu immoo 5927 saantima 55 akka ta'e bakka kana qabachuu qabdu jechuudha. Amma immoo asirraa ba'ee ana asirraan erguun barbaadu waan ta'eef gara baayinaansiitti ergaa jechuudha. Baayinaansiitti yeroon ergu immoo meeqa akka ta'u kan isinitti agarsiifta jechuudha. Amma konfirm yoo jedhe daayirektilii gara teeleebirrii gala. Kana kaansel godhee gara baayinaansii dhaqeen baayinaansii irratti ergaa jechuudha. Jalqaba gara baayinaansii keenyaa deemna. Adresii baayinaansii keessanii koppii godhachuuf home kan jettu kana tuqtu san booda deposit jettu san booda USDT kan jettu filattu achi neetworkii keessan filattu jechuudha. Neetworkiin ani filadhu Tirooniidha. Kana koppii godheen asii ba'a jechuudha. Erga booloo aappii keessan deemtanii mii kan jettu kana tuqtu sana booda baalaansii keessan irratti tuqtu jechuudha. Daayimandii qabdan irratti tuqtu. Bank account kan jedhu jalatti step 1 irratti withdraw method filattu jechuudha. USDT kan jettu filanna. Step 2 irratti immoo USDT address kan jedhu amma koppii gooneera waan ta'eef paste jennaa jechuudha. Lammaffaa irrattis iimeelii keenya akka galchinu waan barbaaduuf iimeelii keenya galchina. Sana booda iimeelii keenya erga akkasitti galchinee withdraw addressii keenyas erga gubbaatti galchine submit jennaa jechuudha. Amma akkuma jalqaba kan teeleebirrii hiinetti kan baayinaansii itti hiinee jira jechuudha. Gara gadiitti dhufnee maaks jennaa jechuudha. Daayimandii 480 jalatti immoo $48 nuuf fideera jechuudha. Ammas kun meeqa akka ta'u withdraw jennee ilaallaa jechuudha. Kan irraa citu $1.98 almost gara $2 kan dhaqee naa galu qabu immoo $46.02 jechuudha. Maallaqatti meeqa akka ta'e asumarratti garaagarummaa isaa isin agarsiisu. Confirm jenna directly operation successful jedheera. Akkuma argitan bakka kanatti daayimandii 6,000 qofatu hafe maallaqni keenya sa'aatii muraasa booda directly gara baayinaansiitti akka nuuf galu shakkiin qabachuudha. Okay guys, withdraw erga na jajee xiqqoo tureera. Kaleessa na jajee har'a galee jechuudha. Booloo aappii keessa seeneen sin agarsiisa. Galuu galeera garuu guyyaa tokkoof naannoo sa'aatii 4 turee galee jechuudha. Gaafa karaa baayinaansii baaftan guyyaa tokko hanga guyyaa 2 gidduu isiniif gala jechuudha. Kanaaf kunoo bakka kanatti withdraw notice jedha jechuudha. Asii akka ergame natti agarsiiseera jechuudha. Ganama keessa sa'aatii 2:50 irrattidha kan inni gale. Garuu xiqqoo biizii waan ta'eef hin seenne jechuudha. Gara baayinaansii dhaqnee cheekii goona jechuudha. Baayinaansii keenya seennee kun akkuma argitan bakka kanarra galeera. $48 ergee $46 bakka kanatti galcheera jechuudha. Kunoo akkuma argitan pilaasii ta'ee jira jechuudha. Bakka kanarratti haala kanaan gara baayinaansii keenyatti nu galeera jechuudha. Garaagarummaa maallaqa jalqaba isinitti agarsiisee isiniif mirkaneessuuf ammoo daayirektilii gara baankiitti erguun qaba. Na hordofa. Gara baankiitti erguuf akkuma yeroo darbee maallaqni keenya kun ispootii jala waan jiruuf gara funding akkaawuntiittidha kan nuti dabarsuu qabnu. Gara fundingitti dabarsuuf ammoo transfer kan jettu kana fayyadamna. Sana booda bakka kanatti yoo barbaadan hundasaa yoo barbaadan ammoo amma maallaqatti baasuu barbaadnu bakka kanatti barreessina. $28 transferin jedha jechuudha bakka kanatti. Akkuma argitan fundingii jalatti $28 dabarseera. Ispootii jalatti immoo $36 hafaa jechuudha. Kallattumaan gara gurguruutti darbaa jechuudha. Doolaara kana gara baankiitti erguutti darbaa jechuudha. Doolaara kana gara baankiitti erguudhaaf immoo Ikenii baayinaansii kana tuqnee P2P kan jettu as keessaa barbaadanna jechuudha. Iddoo kanatti seel kan jettu kana filanna irra keessaan maallaqa Itoophiyaa hin jiru yoo ta'e bakka kanatti ETP kan jedhu search goonee galfachuu qabna jechuudha. Cryptocurrency gurguruu barbaadan kan isin bakka kanatti filattanii ammaawuntii gurguruu barbaadan bakka kanatti barreessitu. Payment method keessan select gootu jechuudha. Bakka teeleebirrii filadhee confirm jedha jechuudha. Sana booda wanta yeroo darbe cheekii godhaan isiniin jedhe san hunda bakka kanatti ergan cheekii godhee seelan jedha jechuudha. Buy crypto kan jettu filanna. Bakka kanatti amma gurguruu barbaannu barreessina. Kunoo akkuma argitan qarshii 64 saantima 97 irraa muree 4,308 saantima 49 naa galchaa jechuudha. Kana booda place order jedha jechuudha.
amma orderiin koo place ta'eera. Namicha amma maallaqa nu ergutti eeguudha jechuudha. Wanta kana baay'isuu irra deddeebi'ee kan isinitti agarsiisuu fi akkasiin hin dogoggorreefidha jechuudha. Bakka kanatti waliin chaatii gochuu dandeessu. Onlaayinii jiraachuu isaa argeera, cheekii godheen darbe jechuudha. So erga inni maallaqa keessan isiniif ergee directly bakka kanatti confirm jettu jechuudha. Hangasitti tasa dogoggortanii akka confirm hin jenne jechuudha. Kunoo namichi maallaqa ergeera jechuudha. Kunoo meesejii naaf ergeera. So kunoo akkuma argitan naa galeera. Payment received kan jedhu kanan tuqa jechuudha. Barreeffama lammaffaa kanarra tuqeen release jedha jechuudha. Kun akkuma argitan isaaf ergeera jechuudha. So kun akkuma argitan jiru balansiin keenya $37 qofa jechuudha. Walumaa galatti jalqabaa hanga dhumaatti steepiiwwan jiran kana fakkaatu. Nagaan turaa, galatooma.